Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu warri maatii Roozaa Naasir taatan maatii taatan akkam jirtu har'a viidiyoon nu wajjin viidiyoo akkamitti qurxummii qulqulleessinee akkamitti nyaataaf oolchuu dandeenya yookiin immoo maal jedhama xabbasnee akkatti dhiyeessinu nu ijoolleen biyya arabaa jirrus hundinuu irraa barachuu dandeenya. Kottaa maatii kootaa subscribe like share godhaati maatii koonataa barumsa irraa argachuu qabdan booda dogongora gootis immoo natti himaa jechuudha. Kottaa wajjin deemnee jalqabna. Qurxummii isiniin jedhee bishaan keessa jira, firiijii keessa bishaan keessa jira. Qulqulleessinee jechuudha. Gisee qulqulleessinee kana walitti deebina ammas. Qurxummii qulqulleessuuf waan nu fayyadu maqasii qofa maqasiidhaan qulqulleessinee akkatti qulqulleessinu immoo waliin ilaallaa jechuudha. Akka kanatti qulqulleessinaa bishaan isaa keessaa naqna. Bishaan isaa keessaa naqnee yeroo kaane saanii yookiin siinii jedhamu qopheeffannaa jiru fi feestaalii qoshaashaan yookiin goseensaatti gatamu. Qurxummiidhaan eegeessa irraa muraa maal jedhama qoraattii isaarraa murraa afaan oromootiin waan hin barreeffamu. Achi yeroo kaan booda kan akka kanatti qulqulleessina jechuudha. Achi yeroo kaan yookiin xurii keessa jiru isaa keessaa baasna akka kanatti achi as keenya. Haala kanaan jalqabaa jira qulqulleessuun isaa salphaadhumatti qurxummii qulqulleessanii yookiin akkamitti akka xabbasanii nyaataaf oolchan isinitti agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo amman kana qulqulleessee jirtu walitti deebinaa. Nagaan naaf ta'a. Amma immoo akkamitti akka xiqqinee kaanee waan qilleensa yookiin bahara isaatti naqnu isinitti agarsiisaa jechuudha. Hundi isaa qulqullaa'eera. Wanti isin beekuu qabdu zamacha kana hunda keessa yookiin qurxummii kana hunda kana keessa inni kun adda. Inni kun jarri kun hundi isaa keessoon isaa kosiidha yookiin akka jiru kan gatamudha. Garuu inni kun keessoon isaa inqulaalii yookiin immoo hanqaaquu qurxummii kan hin gatamu jechuudha. Kan nyaatamu juusii guddinas qaba. Keessoo isaa fi juusiin banee dhiisamuu hin danda'u. Garuu inni kun hundi isaa banaadha jechuudha. Akka kana dhiyeessee bakka dhiyeessee biqilaan isaa qulqullaa. Akka kita bishaan qulqulluu beera. Achi gisee kaanu
soogiddeetti naqna. Maankaa lamaaf amma kana jechuudha. Maankaatti bisu immoo achi yeroo kaanu hirdii namni wallaan hin jiru hirdiitti naqna. Hirdii mana yookiin waliin makna. Kanatti yeroo waliin makne kaane inni kun immoo qimamii wal makaadha. Akka biyya keenyatti maal jedhama? Wal makaa isa hundaa wal makamee jedhama jechuudha. Afaan Arabaatiin bisaar jedhu. Maankaa lama. Akka kanatti wal makna. Wal maknee lafa keenya amma isaatii meeqa? Sa'aatii 12:00 amma sa'aatii 2 irratti sa'aatii 8 akka biyya keenyaatti yookiin sa'a 2 akka biyya asiitti xabbasnaa jechuudha. Yeroo sana walitti deebina. Amma immoo akkamitti amma immoo ruuza miccinee ruuza isaa wajjin nyaata qopheessinaa jechuudha. Ruuza miicuuf distii qopheeffannaa. Nama kana gahaa jira. Ruuza isaa wajjin nyaatamu miiccanee bishaan iddootti qabee kan bishaan jalatti naqnaa jechuudha. Bishaan wajjin lafa keenya. Horii waan qabu akkasumatti bakkeetti. Kana yeroo deemnee walitti deemnee akka kanatti deettara agarsiifna. Akka eeggataan zayitiin kan fakkaatu. Akka zayitiin kan hundumatti keessaa akkasumas nyaata dandeenyee qurxummii haala kanaan akkanatti akkasumas nyaata dandeenyaa gurguraan baay'ee jiraata. Dandeenyee nyaata tokko maan jiraata akkasumas tokkoon bareen kana fakkaataa jechuudha. Akka kanatti xabbasanii nyaachuun hin danda'ama. Akka kanatti nyaata akkasii qopheeffachuun mana keessatti hin danda'ama. Siin jedha har'aaf kana fakkaata. Viidiyoon keenya isatti aanu immoo waan itti aanu qabanne nyaata biraatiin amma dhufnutti
Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Maatii koo ta'a. Waan dogongoratti komentii jalatti naa barreessaa. Waan isin dhagahame hunda nagaan naa oolaa. Guyyaa gaarii isiniin jedha.